السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمارة كهون جرت أمتك أشت أمتك جلالا في أمتك بجا كم جرت فيا كيسني نجني سنبلا لا الحمد لله رب العالمين أنس نجر قلت ربي سنس أكنا جتاتن أبدي كوا هردفتو دك وجارة تم توفا في كوا جمتو دين كذي فتو دكو هندم تكيسنيو قلتو ما الفرد كوا جماعة سنين جرا فيديو قد إسلايكي gochuudhaan share gochuudhaan bira dhaabbattanii harka wayyaa argadhaan jiraadha jajjabinni keessanis ammallee akka daraan jabaatee itti fufu jalalaa fi kabajaadha isin gaafadha isiniin jedha egaa akka kana jedhee viidiyoo sirriirratti dheeressu obboleewwan kiyyaa hedduu takka nama dhukkuba yaa dhukkubbii keenya wal malee waan hin qabnu waan qabneef waliif qooduun keenya walitti himachuun keenya walii iyyuun keenya walitti iyyachuun keenya dirqama jechuudha. Obboleewwan kiyyaa viidiyoo tokko noormaalii viidiyoo isii kan waraabame sagalee isii hojii maal akka haasoftu viidiyoo dura gadhiisee jira. Dura viidiyoo gadhiiseera har'uma gadhiisee viidiyoo sanii warroon iseen gadi seenaadha laalaadha. Viidiyoo maal akkasii haasoftu maal akkasiin jettu maal akkasiin gootu jechuudha mucayyoon tuni. Mucayyoon tu akkuma nama kamiitu akkuma kiyyaaf kee dalagachuudhaaf biyyaa baatee karoorfattee biyyaa baatee haadha ijoollee shaniiti akka isiin dubbattutti dhalattu Arsiya Sallaati. Nama walitti qabuudha akkuma nama kamiitu dalagataaf gara Suudi Arabiyaadhaa imalte. Suudi Arabiyaa eega seentee ji'a 3 yookaan 4 jedhaa jiranii. Egaa kanuma jettutu akka qalbiidha mataa tuqamtee jirti osuma dalagdu jechuudha. Eegasii booda baasanii raasatti darbanii akka jettutti hin qaxaqate jetti ijoollee Amaaraas maalaa warra fuudhe ta'e ijoollee Arabaas hin tume jetti. Kam akka tumte walii hundi nuuf galin jiru garuu ijoollee Amaaraa tumee jira intala takka jettee ijoollee mala kararraa fuute galtee tumte natti fakkaata. Eegasii ijoollee suwaa gootee sun taane erguma akkana taatee booda jechuudha. Hedduu kan nama gaddisiisu keessaa baay'ee kan nama dhibuudha. Wallaahi baay'ee kan nama dhibuudha. Haalli jireenya biyya namaa ijoolleen keenya itti rakkataran guyyaa guyyaadhaan kuni nafsee dhabuudhaan kun qaamaa godoloo ta'uudhaan harka caalaa sammuu dhabuudhaan yaa obboleewwan kiyya bara viidiyoo miidiyaa kanarraa ol hin ba'u malee caafii ergina malee ijoolleen keenya kan fayyaa dhabanii mana namaa keessatti naafatanii hafanii lakkoofsan qabu jechuudha. Baala mukarraa harca'uudha akka baala mukarraa harca'u guyyarraa harca'aa jira jechuudha. Alhamdulillah rabbii waan carraa keenya kana nuuf godheef hin beeku hundumaaf alhamdulillah rabbil aalamiin. Tariin beekamu rabbiin nuuf jijjiirachuu danda'a booda. Kanaaf obboleewwan kiyyaa piliis ijoollee Suudi Arabiyaa jirtan keessattuu hunda dursaa du'aayii godhaaf rabbiin kadhadhaaf hundumti keessan akkuma amantaa keessaniitiif kadhannaa taasisaafiidha. Obboleettiin teenatuni haadha ijoollee shanii waan garaa nama nyaatu jechuudha. Wallaahi nama dhukkubaa dugda duubaan dhullaan natti bahee gadi nama la'aa jira. Hudhee na qabe jetti haasaa isii keessatti viidiyoo warroon dhaggeeffanne viidiyoo dura gadhiise jala gadi seenaadha dhaggeeffadhaadha. Akkasuma obboleewwan keenya imbaasii keessanii imbaasii Itoophiyaadhaa tarakkabuu didee wallaahi rabbiin jisaa isaa kaffalu obboleessa keenya kana kan bira jiru wallaahi waa isiin mana eeggoote soofaa takkatti lafatti hambifnee uffata namaa shaanxaa namaa gadi jissitee manatti inni manatti dhiisee adda jira mana keessa jira. Fuudhee ijoollee Amaaraa irratti ijoollee Amaaraa raasaa fuutee galtee inni dhaqee ijoollee Amaaraa dhiiga kiyyaa jedhee isaa sanuu sodaatee fi shakkee irraa ofitti fuudhee mana ofiitti ittiin galee namni kun mana ilma dhiiraa adda mana keessa jiraata ni nama hojii qabu gadi bahaa ol deebi'a. Isiin nama sammuu fayyaa hin qabne mana keessatti dhiisee biraa gadi bahee yoo deebi'u manni isaa waan fakkaatus viidiyoo dura gadi dhiisee keessatti ilaalaadha. Shaanxaa namaa namni bira kaatee gadi fuutee uffata ciccirtee soofaa garagalchitee waan akka saanii caccabsitee waan argite cirtee kaan kukkutti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Oolmaa rabbiin isaa haa kaffalu obboleessa keenya kana baay'ee hojiin rakkate baay'ee hojiin cinqame. Wallaahi hammana waan hin jedhamne hojiin rakkate obboleettii teenya tana hojiin cinqame. Amma kinoo asiin gahee jira. Yaa'anii imbaasiin dhaqee achi osoo taa'u achi oolee bulee achitti namni tokko abbaa kanaa naan jechuu didee imbaasii Itoophiyaadhaa gara manaatitti deebi'ee namni illee narraa dheessee namni isii beekuu namoota baay'ee jira. Namoonni kun hundumtuuyyuu narraa dheessanii jedhee jira. Mucaan kinoo haasofsiisu bira jiru kun jechuudha halkanii guyyaa hirriba hin rafu.
hirrafu wallaahi baay'ee nama azzansiisaa mana isaa maal akkasiin goote meeshaa mana keessaa maal akkasiin goote ilaalaadha. Namni kun namni sammuudhaa fayyaa hin qabne mana addaa ta'uu qaba manni inni jiraatu akkasuma wanti qara qabu mana keessa jiraachuu hin qabu mana isaa inni jiraatu maa biraatiin galuu jiraachuu hin qabu. Ilma dhiiraati mana kiraati ni beektanii jireenya mana manni tokkochatu waa hundumaayyuu danda'a ijoollee teenna kireeffatu biyya namaa jirtu keessatti wallaahi baay'ee danda'e obboleessa keenya rabbiin umrii isaa haa dheeressu hamtuu fi balaa akkanaa rabbiin isa saaxiliin rabbiin isa haa tiffatu jazaa isaa haa kaffalu wallaahi hojii rakkatee nama kiyya dhiiga kiyya jechuudhaan ufitti qabee mucayyootan har'asiin gahee. Mucayyoon tuni amma nama dhabdee ofirraa daddarbamaa jirti amma ammoo garuu akka waan mootummaan biyya Suudiidha beeksisee obboleessi keenya kun mootummaa biyya Suudii beeksisee mootummaan biyya Suudiidha waraqaa laatee fi akka qarqaaramtee gara biyyaatti galtu akka waan taasisaa jirudha kan dubbatamaa jiru. Garuu ammoo hanguma saniifuyyuu namni itti dhiyaatee nama kana mana keessattuyyuu qarqaaruu qaba. Namni kun ni nyaatanii dhugaa wanti nyaatamu harkarraa gara afaaniiti. Harkarraa gara afaaniitii gadi bahee dukkaana waa bitata. Gadi bahee namni waa jedha gadi bahee waa hojii wayii deema. Namni silaa gadi bahee wal deebi'uudhaaf waan wayii argachuu qaba. Namni bira jiraachuu qaba. Adduma gadhiiseetiin gadi bahee gadi dhiisee wanni jechuu hin danda'u. Wallaahi baay'ee nama dhiba jechuudha. Rabbiin nama haasattaru balaa akkanaarraa obboleewwan kiyya rabbiin isin haa tiksu wallaahi. Rabbiin tika ofii jala isin haa oolfatu. Baay'ee ulfaataa baay'ee namatti dhagahama. Yaa fayyaan biyya namaa keessatti ni cinqama. Kan fayyaa hin qabne isa hundaayyuu hin ga'u jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya du'aayii godhaa fi obboleettii teenya tana sheer godhaa. Biliis warroonni Suudi Arabiyaa keessa jirtanii warroonni Suudi Arabiyaa keessa jirtan mucayyoo tana beektan itti dhiyaadhaa obboleessa keenya kana qarqaaraa. Biliis obboleessa keenya kana qarqaaraa waliif dirmadhaadha. Qarqaarsa mallaqaa osoo hin ta'ini birumaa dhaabbattanii qarqaaruun daggafuun yoo inni tarii nama dadhabee akkana hojiin dhaabataa bulaa dhaabataa oolaa akka rafuuf taraa wal jijjiiree namni kuyyoo bira taa'ee ilaalee kun rafee taraa wal jijjiireetiin akkasitti mucayyoo tana akka inshaallah yeroo gabaaba osoo mudannoon tokko uf miidhi osoo waan qara qabu fuutee uf raantee uf miidhaa ofirraa hin geessin gabbaatee makiinaatiin waan hin ta'ini osoo wal jijjiiranii eegumsa taasisanii fi gara biyyaatti agasiin galtuu fi godhanii fi gaariidha obboleewwan kiyyaa biliis obboleessi kiyyaa kenna kun waamicha dhiyeeffataa jira waamicha obboleessa kanaa dirmadhaadha namoonni beektan namoonni itti dhiyaattanii obboleessa keenya kana dubbisaadha itti dhiyaadha qarqaaraa isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyyaa wallaahi obboleewwan kiyya nagahaan baanii nagahaan galuun warqii caalee qabeenya caalee jechuudha dahaba wanti itti madaala abada hin jirullee jiraachuuf illee hin taa'u jechuudha hin jirus jiraachuufis hin taa'u wallahi hedduu takka nama dhukkuba yaa waan rabbi fidee wanni godhan hin jiru inshaallah rabbi yeroo gabaabaa nurraa olaa fuudhuu rabbiin gahee nuun haa jedhu kanaaf obboleewwan kiyyaa obboleettii keenya kanaaf du'aayii godhaa obboleessa keenya kanaaf illee du'aayii godhaa fidhaa rabbii jazaasaa haa kaffalu namni bara kanaa akkanatti obboleessi garaa tokkana na wajjin rakkatu garuu inni ammoo tama oromummaatii fi tama obbolummaati akkanatti wajji rakkatee ilmi dhiiraa wajji cinqamaa jira jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya hundumtuuyyuu bira dhaabbadhaadha waliin ta'a tumsaadha isiniin jedha. Inshaallah rabbiin nuuf haa laaffisu. Rabbiin waan na baaneef hundaa nama milkaa'ee nagahaan gara biyya ofiitti deebi'u rabbiin nu haa taasisu. Hin danda'a inni waan dadhabe tokkoyyuu hin qabu. Kanaaf obboleewwan kiyya isin jaaladha isin kabajaa. Viidiyoolee isin irratti dheeressuuf please viidiyoo kana sheerii godhaa. Sababi sheerii godhanii isin gatii isin hin kaffalchiisu garuu hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Laayikii tuqaadha. Laayikiin gatii takkallee isin hin kaffalchiisu garuu ammoo anaa fi ammoo na fayyada akka namoonni baay'een